أشهد ألا dhugaa dubbachuu fi guyyaan har'aa guyyaa ajaa'ibaa guyyaa addaati wanti adda isa godhu namni nuun yeroo dheeraadhaaf eegaa turre namni nuun yeroo kabajnuu fi jaallannu guyyaa har'aa gara ifa islaamummaa gara dhugaa islaamummaatti dhufuudhaaf murteeffamee sadarkaa isa dhumaarra ga'ee jira ammallee daqiiqaa tokko booda gara sanatti ni seenna jechuudha. Egaan amma kallattiimaan gara shaadaatti seennaa namni shaadaa qabatu eenyu laata amma isaaniin gara kanatti asaffeerra obboleettiin keenya Siifan yookiin immoo maqaan sooshaal miidiyaa ishee Sii jedhamuudhaan kan beekamu magaalaa Adaamaarraa dubbistee qorattee murteessitee gara kana dhuftee jirti mee ishumarraa waan jedhamu ni dhageenya. Allahu akbar takbir hayyee irra deebuudhaanii baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun jaalladha obboleettii keenya kanan biratti argamu magaalaa Adaamaa Sii jedhamuudhaan kan beekamtu yookiin immoo obboleettii keenya Siifan eenyu? Hayyee gara kana akkati dhuftuu fi namni si ababbal yookiin namni si dirqisiise jira? Injiru. Namni maallaqa si kenne si goomse jira? Injiru. Gaahilaan yookiin immoo sin fuudha sin jaalladha jee namni jaalaan si goomse jira? Injiru. Akkamitti gara kana dhufuu barbaadde? Tokkummaa Rabbii bareeti. Rabbi tokkicha ta'uu bareeti. Allahu akbar. Macaafa qulqulluun dubbisee dhufe. Macaafa qulqulluu dubbistee dhufte. Takbir. Allahu akbar. Hayyee sheeka nuyi baay'ee jaallannu sheek Galmaan nu gidduutti argamanii jiru isaanillee akka isaan shaadaa qabsiisanii fi gara kanatti isaaniin affeerra. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الجنة حق والنار حق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسلام ما تسنتجر تيجو إسلام من نوكنل نوجالته ورديت لكم الإسلام دينا نوجالته بر نوكنك إيه ربي أفما نوكنك إيه أفما نوجالته إسلام ماني faaya yookiin immoo miidhagina mataa isaa sana miidhagsedha. Kana caalaa waan hin jedhu qabu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ergamanu ummatatti ergaman sana keessatti musliimni tokko illee hin jiru. Islaamummaan karaa nabiyyoota duraanii dagatame namni muka gabbaruu eegalee dhakaa gabbaruu eegalee taabota gabbaruu eegalee waan garaa garaa eegalee karaa nabiyyoota irraa maqee dukkana jaahiliyyaa keessatti kufnaa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wasalaam nabiyyi xumuraa ta'anii ergaman jechaan gaafa ergaman sana maal jedhanii la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar jedhan islaamummaan amma an labsaa jiru kun jedhan wallahi bakka guyyaaf alkan geesse gahu malee inafu jedhan gaafa sana maaltu isaan dhugoomse maaliif jennaan addunyaan guutuun gaafa sana namni muslimaan jiru addunyaan guutuun islaamummaa irraa maqee jira karaa nabiyyoota irraanfatee jira namoonni gaafa sana dhokatanii salaatu jechaadha dhokatanii salaatu azaanii hin bahu ture gaafa jechaadha maaliif jennaan si'ii salaatu yoo argamte mormatti sirraa kutama waan ta'eef si'ii salaatu yoo argamte hin ajjeefamta waan ta'eef gaafa sana nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam hordoftoota qubaan lakkaaman qofa qabu namni gaafa isaan dhugoomse hin jiru bara namni gaafas isaan dhugoomse hin jiru maaliif jennaan ofii isaatiif iyyuu dhokatee salaata bara ofii isaatiif iyyuu ifa bahee islaam ani muslima jedhee hin beeku waan ta'eef yeroo sanatti jechuudha sahaboonni nabiyyi rabbii alayhi salatu wassalam gaafa sana nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam namoonni karaa nabiyyootaa gadhiisnaan ergaman waan ta'eef dukkanni jaahiliyyaa biyya dhaalee jira waan ta'eef gaafa sana namni isaan dhugoomsine jechaadha maaliif jennaan akkamitti islaamummaa reefi namni muraasni hordofu akkamitti islaamummaan kun addunyaa guutuu wal gahu malee inafu akkamitti jedha bakka halkanii guyyaan geesse gahu malee inafu jedhan amma laala manni islaamummaan hin geenye hin jiru manni ergaan islaamummaa hin qaqqabin hin jiru jecha bakka halkanii guyyaan gahe addunyaa hundarra biyya hundarra biyyi islaamni hin jiru biyya hundarra biyyi musliimoonni hin jiru bakka hunda wal gahe jecha kana jechuun islaamummaan kun waan rabbiin ofii isaatii diriirsuudha malee waan namoonni dandeettii isaaniitiin humna isaaniitiin diriirsan miti jecha waan rabbiin ofii isaatii amantaa islaamummaa kana babal'isuudha addiinu yu'lu walaa yu'la alayhi islaamummaa yeroo kamuu jedhan gubbaa deemaa wanti biraa dhufee isarraan gubbaa ta'uu hin danda'u jedhan qaamni kamiyyuu amantaan biraa dhufee isa injifatee
hujjaadhaan jechaadha ragaadhaan waan garaagaraatiin ofii isaatii islaamummaa kana kuffisee ofii isaatii immoo gubbaa bahee deemuu hin danda'u jedha yeroo kamuu jechuudha. Kanaafuu amantaan haqaa yeroo kamiyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ofii isaatiif tiksa yeroo jennu namootuma waan kana hojjetan namootuma amantaa kana diriirsan namootuma amantaa kana babal'isanii fi ofii isaatii yeroo kamittiyyuu kaasa jechaadha. Ofii isaatii yeroo kamittiyyuu namoota akkanaa fida. Kiristaanummaa keessaa ta'u islaamummaa keessaa ta'u namoota waan kana islaamummaa kana babal'isan Rabbii yeroo kamittiyyuu ofii isaatiif fida jechaadha. Kanaafuu maashaallah Rabbiin si jabeessu ammallee obboleessa kiyya Abdii Raggaasa Rabbii jajjabbii yaallanna jajjabaadhu Rabbi humna siifaa ta'u nu caalaa immoo Rabbiin si jaallatu jajjabaadhu siin jedha wallaahi akkasi. Ulfaadha galatoomaa isinillee barakadha Rabbi isinirraa jaallatu wallaahi anillee isinan jaalladha ustaas keenya kabaja argadha. Hayyee egaa